Dhalli namaa jireenya fooniis ta'ee du'a booda jireenya jiraachuu kan amanan amantaa addaa garaatu addunyaa kanarratti argamu. Kanneen du'a foonii yookiin erga foon namaa sochii hafuura baafachuu dhaabee jireenyi hin jiru kan jedhanis danuudha. Keessumattuu addunyaa keenya kanarratti amantaawwan gara 10,000 oliitu argamu. Amantaawwan kanneen keessaa kanneen akka amantaa Musliimaa, Kiristaanummaattis kan amanan Ortodoksii, Pirootestaantii, Kaatolikii fi kanneen biroonis ni jiraatu. Biyyoonni Afrikaa hedduun amantaa Musliimaa fi Kiristaanaa kan hordofan yommuu ta'an, amantaawwan kunneen hordoftoota danuus qabu. Biyyi Itoophiyaa biyya amantaa Kiristaanaa, addatti immoo amantaa Ortodoksii hordofuun seenaa waggoota dheeraa biyya qabdudha. Bara mootota duraanii labsiin amantaa tokko, aadaa tokkoo fi afaan tokko olaantummaa kan qabaachaa turee fi sabaaf sablammiin biyyattii dirqiin dhaalchifamuun itti jiraachaas turaniiru. Barootni baraan wal jijjiiranii jaarraa lakkoofsuun seenaan bara mootii godaanee sirni federaalizimii akka lafa qabatuuf saboonni cichanii falmachuu fi sirna mootii gonfoo gombisuun dhaala sirnaa garagalchanii. Haa ta'u malee kan summiin siyaasa biyyattii amantaan faalamtee fi hundumattuu anatu siif murteessaa, anatu sirra qareessaa fi anatu abbaa hafuuraa keetii jechuun cinaa dadhabaa uummattoota biyyattiitti fayyadamaa turuun gareen sirna gonfoo dhaala cunqursaa foonii fi hafuuraa taasisaa turaniiru. Adaduma uummattichi dammaqaa deemeen warraaqsi hiree ofii ofiin murteeffachuu yemmuu eegalutti uummanni wareeruun anaaf anatu gahaadha jechuun qabsoo fonqolchaa sirna dhaala gonfoo geggeesse. Cunqurfamaa sirnaa kan baroota dheeraa kan ture uummanni Oromoo diddaa fi falmii addaa taasisuun hiriira mormii sirnichaa akkasumas dadammaqiinsa hawaasaa taasisuun gartuu cunqursaa taasisaa ture irratti waraana xiinsammuu fi qorqalbii geggeessuutti dhufe. Qabsoon diddaa sirnaa guutummaa Oromiyaa fudhachuun sabichi dhimma eenyummaa taasifachuun biyyattii irra dhangala'e. Qe'een warra cunqursitootaa raafamuun warraaqsa Oromoo tokkoomsees ture. Inni dhangala'e lafeen caccabee lubbuun badee kaan meelatees jijjiiramni sirnaas taasifame. Baroota dheeraaf sababa aadaa fi sirna mataa isaa qabuuf gatii baasuurra kan ture sabni Oromoo qabsoo sirnaa goolabee warraaqsa amantaa taasisuuf gara daandiitti bahe. Sirnoota amantaa da'eeffachuun bulchiinsa biyyattii weeraran kuffisuuf dhala isaa wareegee ofiis adda isaa rasaasaaf kennee biliqii biiftuu dharra'ee ture argu malee. Sirna gita bittaa of tultotaa fi garee sirna murna muraasaa geggeessee qe'een abbaan akka bareedduu fi ilmaan abbaa gadaa warra nagaa lallabu ta'us addunyaatti mul'isuun badhaasa nagaa addunyaalessaa gonfataniiru. Warri tokkummaa sabichaa haalanii fi gurmuun sabichaa badii isaanii akka waan ta'etti kan lakkaa'an, tokkoomuun sabichaa mata dhukkubbii kan isaanitti ta'uu fi Oromoon yoo dammaqee akka waan badanii manca'anitti kan lakkaa'an kiyyoo hamminaa diriirsuun karaa ittiin uummaticha jilbeenfachiisan itti fufsiisuuf yoo carraaqan, uummanni Oromoo dammaqee diddaa sirna amantaa da'eeffatee taasisuun sirna galatoo isaa fi tajaajila amantaa isaa afaan dhalootaa isaan ta'uu akka qabus murteeffate. Kan barate dubbisee qoratee kan hariiroo uumaa fi uumamaa hubatees dhugaa himee ulfa baraa buruksee muddama barootaas hara galfachise. Warraaqsi qabsoo amantaa durumarraa kan eegale yoo ta'u, qabsoo tajaajiltoota hubatoo muraasaan kan jalqabamee fi siyaasaan sababeeffatamee aarsaa hedduun kan falamaa tureera. Kaan lubbuu itti dhabaa, kaan siyaasatti maqaa dhaamaa lafee cabaa meelachaa turaniim. Adeemsa dhaloonni dadammaqaa fi hiree amantaa isaa murteeffachuuf erga hubachaa dhufeen booda daan addaa garaa hundaa'uun qabsoon dhuunfaan socho'aa ture gara qabsoo gamtaattis jijjiirame. Warraaqsa mana amantaa gamtaan erga gaggeeffamee galee kanneen akka Dooktar Naahimii Fayyisaa fa'aa warra hangafaa turaniim. Dursitoota hangafaa qabsoo afaan Oromoo fi hayyuu amantaa kan ta'an Abbaa Gabri'eel haalota cunqursaa afaanii, aadaa fi eenyummaa Oromoo irratti raawwatamaa ture hadheeffatanii dubbatu. jennee kan jalqabne gaatu mana lubummaa Oromiyaa jennee ni galiin fuula dura aarsaa baay'een kaffalamaa tureera hundumti keenya sadarkaadhaan kolleejii afuuraa keessatti barachaa turre keessatti mana barumsaa afuuraa keessatti barachaa turre keessatti sadarkaadhaan aarsaan gurguddaan kaffalamaa tureera. Maaliif afaan Oromoo mana amantaa keessatti akkuma afaan saba obboloota keenya warra kaanii afaan tajaajila kennuu fi afaan Oromoon tajaajila ittiin fudhatu haa ta'uu jennee aarsaa gurguddaan kaffalamaa ture. Isaan keessa an tokkodha jechuudha. Waldaan warraaqsaa jalqabaa yemmuu hundaa'u
waldaan duuka bu'ootaa isa jalqabaati. Waldaan duuka bu'ootaa walitti dhufeenya qabsaa'ota amantaa dhuunfaarraa gara gareen ijaaramuutti adeemsa keessa kan dhufedha. Waldaan kun bara 2004 gara jalqabaa kan hundaa'e yoo ta'u, jiraattota dammaqoo Oromoo naannawaa magaalaa Finfinnee jiraataniin Birbirsa Gooroo yookaan Piyaassaatti mana amantaa Giyoorgisii jedhamutti eegalame. Sababoota addaa garaatii fi ergama gurguddoon gara uummataatti as ba'e. Sababoota gurguddoo fi olaanoo jedhaman keessaa inni jalqabaa ergama duuka bu'ummaati. Bu'uuruma kitaaba qulqulluun hordoftoonni amantaa kiristaanaa itti amananiin kan wixinaa'ee sabni hundumtu afaan dhaga'uun galateeffachuu fi kadhachuun hariiroo uumaa fi uumamni qabu cimsachuu kan danda'u waan ta'eef ergama duuka bu'ummaa amantaa sanaa milkeessuuf waldaa hundaa'edha jedhu barreessaan kitaaba mana amantaa Dr. Naayimii Fayyisaa kitaaba isaanii boqonnaa haaraa mana kiristaanaa Oromiyaatti jedhu irratti caqasaniin. Sababni hundeeffamuu waldaa duuka bu'ootaa inni biroon hanqina tajaajilaa hafuurawaa afaan Oromoo furuuf akka ta'etti eeru Dr. Naayimiin. Waldaan kun namoota 3 hanga 4 eegalamuun waraqaa beekamtii kutaa lallaba godinaalee irraa argachuun sadarkaa Oromiyaatti ol goddachuunii fi darbee hordoftoota kaayyoo waldichaa biyyoota ollaa jiran biratti fudhatama argachuun miseensonni keessaa fi alaan heddummachaa adeemani. Waldaan kun erga miseensa baay'ifachaa adeemeen hundeen waldichaa fi miseensi waldaa kanaa jabaachaa yeroo dhufetti gaaffiin afaan ofiin tajaajilamuu eegalaa dhufe. Hundee gaaffii afaan ofiin tajaajilamuu jabeessuuf miseensonni waldichaa kitaabota mana amantaa tajaajilaaf oolanii fi hundee mana amantaa isaanii ilaalchisuun hubannoo amantootaaf uumuu ni danda'a jedhanii yaadan kaan isaanii afaan biraarraa afaan Oromootti hiikaa kaan ammoo afaan Oromoon barreessanii maxxansuutti fufani. Hojiiwwan waldaan duuka bu'ootaa hojjechaa ture lubni Balaayee Mokonnin akkas jechuun dubbatu. Ani furmaanni qorichi mana amantii Ortodoksii Itoophiyaa isin yookaan immoo waldaa kana sirriittan itti amana. Har'aa miti anan jedhe gaafa baay'een dubbachaa ture. Hundumtuu kana booda labsiidhaan odoon ta'in gatteechanii waldaa maqaa Oromootiin hundaa'e hundi waldaa duuka bu'ootaa wajjin hojjedha. Hordoftoonni amantichaa hubannaa gahaa argachaa fi karaa waldaa duuka bu'ootaan miseensa ta'uun qabsoo afaan ofiin tajaajilamuu kanatti makamaa dhufan. Kanneen tajaajilan sadarkaa gurguddaa irra jiranii fi sabummaan Oromoo ta'uun afaan biraatiin tajaajilaa turan dadammaquun qooda fudhattoota garee warraaqsaa afaanitti makamaa dhufani. Erga namoonni muuxannoo gurguddaa qaban gara miseensa warraaqsaa afaanitti dabalamaniin booda marii bal'aan tajaajila afaan Oromoo babal'isuu naannoo Oromiyaa bara 2016 koreen luba Balaayee Mokonniniin durfamu miseensummaa hangafa paappaasota 4 kan of keessatti qabateen geggeeffame. Mariin kun geggeeffamee turtii waggaa 4 booda guraandhala 17 2010 xalayaan paatriyaarkii Itoophiyaaf barreeffame. Paatriyaarkiin Itoophiyaa Abune Maatiyaas xalayicha erga ilaalaniin booda gara Sinodoosii waliigalaatti dhiyeessan. Sinodoosiin waliigalaas baatii caamsaa keessa xalayicha erga ilaaleen booda yaada quubsaa xalayichaa hubachuuf xalayaan bakka bu'oota uummataaf deebi'uun bakka bu'oonni uummataa baay'inaan nama 6 ta'an gara Sinodoosii waliigalaa deemuun hubannoo uumani. Sinodoosiin waliigalaa hubannoon ifoomeen dabalatatti qorannoon dhimmicha waliin wal qabatu akka taasifamuuf gara 2011tti dabarsan. Sababoota qorannoon haa taasifamu jechuun adeemsi murtii dabarsuu Sinodoosii waliigalaa lafarraa harkifateef koreen bakka bu'ootaa mari'achuun hubannoon hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa uummataaf taasifame. Jabina hundee ka'umsaa waldaa duuka bu'ootaa sanaaf gareen jabaan moggaasa maqaa mana lubummaa Oromiyaa jedhuun hundaa'uun quuqama Oromoon waloon qabu ifatti baasuun qabsoo warraaqsa amantaa finiinsanii. Gareewwan mana lubummaa Oromiyaa hundeessan keessaa kanneen akka luba Balaayee Mokonnin, Malaaka Gannat Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa, luba Badhaasaa Tolaa fi barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa warra ijoo turani. Hundaa'uu mana lubummaa Oromiyaa hordofeem gama paatriyaarkii Sinodoosii waliigalaan guraandhala 9 hanga 11 2012 walgahii taa'ameen mulqamni aangoo lubummaa hundeessitoota irratti raawwatame. Koreen hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa kan turan Diyaaqoon Ijaaraa Girmaa haala hundeeffama mana lubummaa Oromiyaa fi haalota turan yoo himan. Hundi keenya hin beekna sochii mana lubummaa keessa ture haaraa miti hunda keenyaa fi ka'umsi isaa sababoota mataa isaa qaba. Sababoota 2 guddisnee kaasuu hin dandeenya. Ni jalqaba namni mana amantaa keessatti wantoota garaagaraa kan hojjetu tajaajilaaf. Mana lubummaa Oromiyaa keessattis qindoofnee waldaadhaan isaa ta'uu mana sanbataatis haa ta'uu namni mana amantaa keessa kan seenu lubbuusaaf jedhee tajaajilaaf seenaa.
kaayyoo mana lubummaa yookaan akka hundeessinu kan nu taasise inni guddaan tajaajiladha. Fedha tajaajiltoonni qabanii. Fedhi kuni hin ture durumaa ka'ee dhuunfaadhaan sadarkaa nama dhuunfaatti iddoo garaagaraatti haa jiraatu malee fedhiin tajaajilaa kuni namoonni baay'een itti hidhamanii, itti reebamanii, itti ajjeefamaniiru. Kanaaf fedhii tajaajilaaf qabnutu tokkummaan taanee rakkoo mana lubummaa mana amantaa Ortodoksii keessa jiru kana tajaajila keenya kana cimsinee akka jabaannuuf fedhii tajaajilaaf qabnudha. Inni lammaffaan egeree mana kiristaanaa murteessuudha. Adeemsa amma ittiin turre yookaan osoo manni lubummaa hin hundaa'in dura ture tajaajila afaan Oromoof ilaalchi ture, ilaalcha gadaanaa ture, ilaalcha badaa ture, ilaalcha tuffii ture. Inni kun immoo egeree mana kiristaanaatiif rakkisaadha. Adeemsa kana callisnee kan ilaallu yoo ta'e mana kiristaanaa keenya ceesisuudhaaf, fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf baay'ee ulfaataa waan tureef egeree mana kiristaanaa keenyaaf yaaduuf dhiphachuurra kaaneeti manni lubummaa akka hundaa'u taasisne. Akka kiyyaa sababoonni baay'een ka'uu ni danda'u. Jala muree garuu yeroo hundumaa sammuu koo keessa kan deddeebi'u sababoota gurguddoo kanneen isa jalatti ibsamuu hin danda'ama waan ta'eef jecha. Gamanumaan Guraandhala 13/2012 hangafoonni Phaaphaasota sabaan Oromoo ta'an 3 kan miseensota Sinoodosii waliigalaa ta'an mulqamuu aangoo lubummaa hundeessitootaa mormuun yaadni hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa sirrii ta'uu fi ofiis akka deeggaran ifatti mul'isan. Hangafoonni Phaaphaasota kunneenis eebbifamoo Abbaa Saawiriyoos, eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maarqoosii fi eebbifamoo Abbaa Mikaa'el turaniim. Deeggarsa hundeessitootaaf qaban ibsuuf waldaa duuka bu'ootaa Guraandhala 13/2012 ibsa miidiyaaleefis kennan. Hawaasni Oromoo bakka addaa garaa jiran garee hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa deeggaruun garee kana waliin jiraachuu agarsiisaniim. Kanuma sababeeffachuun Sinoodosiin waliigala Itoophiyaa sossobbii aangoon garee dursitoota warraaqsichaa afaan qabachiisuu yaalanis osoo hin milkaa'in hafiram. Jabina koreewwanii fi deeggarsa hawaasaa bira jiruun injifannoo boonsaa argaman keessaa tamsaasni televiiziyoonii OCN yookaan Oromiyaa Clergy Network isa tokko. Guutummaan Oromiyaa warraaqsa eegalame qooddachuun caasaan mana lubummaa Oromiyaa hidda isaa diriirfate. Warraaqsi jabaatee deeggarsi uummataa itti fufee gareen hundeessitoota haamilee argatan. Gareen Sinoodosii Itoophiyaa bifa sossobbii fi sodaachisaan yaalanii isaaniif gamnaan duseentummaa qaama sadaffaan dhufaniim. Jaarsummaa garee hundeessitoota mana lubummaatti ergamu eegaleem. Jaarsummaan ergaman qabxii waloo 5 irratti walii galchiisuuf fulbaana 21/2013 araarris taasifameem. Araarri erga taasifameen booda aangoo mulqame deebi'uun ibsi araaraa miidiyaaf kennameem. Garee hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa kaan isaanii araara jedhametti walii galuun muraasni ammoo ni mormaniim. Hayyoonni amantii dhimmoota yeroo sanaa akkasiin kaasum. Boodarra gara araarattis kan seenname dhiibbawwan akkasii gaafa baay'achaa deemu namoonni dhuunfaadhaan namoota biraa dubbisuun gaafa baay'atu maal gochuutti ceene kanarraa mari'annee waan gochuudha qabna jennee gara araaratti kan deemames kanadha. Kan guddaa dargaggoonni araara jedhanii achi akka galamu ta'e gaafa achi galama waa'een ajandaa mana lubummaa Oromiyaa achumaan cufameetu miidiyaa OCN jedhamullee akka achi galuuf dhiibbaan garaagaraa godhame. Waldhabdee gamaa gamanaa fi walbuusa koree hundeessitoota mana lubummaa Oromiyaa hordofee rakkoowwan jiran furuuf koreen muraasni hundeeffamanii turan. Koreen hundaa'e kunis maqaa koree rakkoo furtuu jedhuun wixinaa'ee gareen koree rakkoo furtuu rakkoo walbuusa hundeessitoota mana lubummaa fi diddaa garee Sinoodosii waliigalaa furuuf koree hundaa'e yoo ta'u quuqama gamlachuu jiru furmaata fiduuf koree dhaabbates ture. Koreen kun hojii isaa yommuu eegalu xalayaa paatriyaarkiif barreessuun qabxiiwwan akka banamu manneen amantaa baadiyyaa keessa jiraniin Phaaphaasiiwwan afaan danda'an 20 ol naannoo Oromiyaatti akka muudamaniif waxabajjii 16/2014 iyyata dhiyeessan. Iyyanni gaaffii koree kanaa deebiin isaa lafarraa harkifachuun koreen kun irra deebi'uun onkoloolessa 25/2015
paatriyaarkiif iyyata barreessuun galchan. Xalayaan koree kanaa marsaa lammataan barraa'ee galfamus namni abbaa kanaa jedhe hin turre. Kanumarraa ka'uun koreen rakkoo furtuu jedhamuun hundaa'an kunneen iyyata marsaa lammataa galchaniif deebii dhabanii jiraattota naannawaa Finfinnee sabaan Oromoo ta'an mariisisuun walgahii guddaa fi seena qabeessam sadaasa 25/2015 gaggeessan. Koreen kun ejjennoo uummataa erga ilaaleen booda marii keessoo taasisuun tarkaanfiiwwan addaa garaa fudhachuu itti fufe. Tarkaanfiiwwan fudhataman keessaa gaaffii xalayaa marroo lamaaf bifa iyyataan paatriyaarkiif dhiyaatan muudama paappaasiiwwanii ture. Gaaffii kabajaa irra deddeebiin gaafatamee deebii dhabee ofii deebifachuuf murteeffachuun gara muudama abboota paappaasotaatti fuula deeffatan. Abboota paappaasotaa 26 muudan. Sirna muudama paappaasotaa kan taasisanii fi sirnaaf seera mana kiristaanaa eeguun kan raawwatan hangafoota paappaasotaa 3 eebbifamoo Abbaa Saawiriyoos, eebbifamoo Abbaa Ewusxaaxiyoosii fi eebbifamoo Abbaa Zeenaa Maarqos turan. Paappaasonni muudaman kunneen gaaffiiwwan wal fakkaataa saboonni biroon gaafachaa turan waan jiraniif naannoo Oromiyaatti paappaasota 17 fi naannoo kibba biyyattiif immoo paappaasota 9 muudan. Amajjii 14 2015 kutaa lallaba Shawaa kibba lixaa aanaa Sooddoo Daaccii mana kiristaanaa Baala Waldiyaarootti muudamni kun geggeeffame. Sirna muudama abbootii paappaasotaa hordofee hundeeffamni Sinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa guyyaama muudama paappaasotaa kanneen geggeeffame. Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa erga hundeeffameen booda miirota addaa garaatu keessummeeffamaa ture. Miironni kaan deeggarsa hundeeffamuu Sinodoosii haaraa yommuu ta'uun kaan immoo mormii Sinodoosichaati. Kanneen cunqursaan sirna afaan irratti raawwatame gammachuu isaanii ibsachaa sichi afaan keenyaan tajaajilamna jedhanii abdii horatan. Kanneen sababa afaan dhaloota isaaniin dhagahaa hin turreef jecha amantaa jijjiirratan illee dhimma amantaa caalaa dhimma oromummaati jedhanii warraaqani. Warri seera uuman afaan isaaniin dhaggeeffachuu fi dubbachuu barbaadan yommuu gammadan, jarri sirna dulloomaatti amanan garuu mormii hamaa dhageessani. Hundeeffamuu Sinodoosii haaraa Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa jedhu hordofim qacceen gabroonfataa miira'ee Oromoon nu harkaa bahee jedhanii yoo ka'an Oromoon martinuu dammaqee sichi lamanuun suufan jechuun morkii sabummaatti seenan. Sirna bittaa ija baaseen afaan keetiin hin tajaajilamtu hanga jedhamutti gahuun warri ofiin of leenjisee Oromiyaa keessa naanna'uun wal qaxaree hojii wal hojjechiisu kun maqaa gibiraan naannoo Oromiyaa qofarraa waggaatti hanga biiliyoonaatti walitti qabuun warri aadaaf afaan isaa akka barbaadeef babal'isuun kan isaan kaanii balfu kun homaa haalli akka duraa ta'uu baannaan sabni dammaquu hubannaan wayyoo hidda dhiiga keenyaatu citee jechuun namni hundumtuu ka'ee uummata kana mormuu qaba jechuun labsii baasan. Hiriira ba'an mana kiristaanaa uffata gaddaa uwwisaniin rifeensa haaddataniin bilisummaan dhala namaa isaan gaddisiisee maaliif dhiitnee hin bulchinu jedhaniin sabni Oromoo yoo isaan jalatti bulu baatee fi of danda'ee of tajaajilee waan hundumaa yoo ofiin murteeffate saamichi maallaqaa akka dhaabbatu ofumaa of shumuun akka hafu siyaasni amantaa sababeeffachuun akka hin geggeeffamne amanan hiddi dhiiga isaanii cituttis lakkaa'an. Jechi Oromoon akkas ta'uun hidda dhiiga keenyaatu citee jedhu kun hangam akka isaan abdii kutanii fi Oromoon waloomuun akka isaan yaaddeessu Oromoonni baruun tokkummaa jabeessan. Oromoonnis tokkoomanii teenyu waliin teenyam kaanus waliin kaanaa jedhan. Sabni Oromoos garaagarummaa ilaalchaa amantaa qaban qabataniin roorroo alaa dhufe qolachuuf wal simaniin yoo ormi walabummaan saba kanaa isa gaddisiisee gurraacha uffatan Oromoonni tokkoomanii adii uffataniin yoo isaan mana amantaa gurraacha uwwisan Oromoonni adii uwwisaniin xiqqin dhimma amantaarraa gara sabaaf sabboonummaatti jijjiiramte. Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa dhimma qabsoo warraaqsaa amantaa fi Sinodoosii Oromiyaa akkas jechuun dubbatan. Dhimmi kun dhimma uummataati. Dhimma uummataati immoo gaafa jennu musliimnii fi pirootestaantiin waaqeffataan maaltu sagalchee jedhanii warri nuun falman jiru. Maaliidhaan isaan hin galchine afaan keenyaan baranna jedhanii nu gaafachuudhaaf mirga qabu. Sinodoosiin Oromiyaa hundeeffamee boonni paappaasotaa muudamanii caasaan gubbaa hanga gadii diriireem. Dadammaqiinsi uummataa bakkaa bakkatti taasifamee abboonni paappaasotaas amantootaa fi uummata Oromoo sababa cunqursaa amantaa da'eeffateen gidirfamaa turan irraa adeemuun jajjabeessan. Simannaan sabboonummaa guutummaa Oromiyaatti abbootaaf taasifamee hordoftoonni amantaa Ortodoksiis akka waan lama dhalatanitti gammachuu qaban ibsatan. Haaluma kanaan sosochii hedduun taasifamee
jarri dhiitee buluun amala ta'eef hokkaraa amantaa da'eeffate labsuun biyya yoo jeequuf yaalan mootummaan hojiiwwan seera kabachiisu haalaan raawwate. Iyyanni mootummaaf dhiyaatus deebiin mootummaa biraa kenname garuu dhugaan uummata Oromoo waan mul'ate fakkaata. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa deebii deebisaniin uummata afaan kiyyaan tajaajilama jedhee dhorkuu hin danda'u jechuun ኦሮሚያ ውስጥ በኦሮምኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጠኝ ብሎ የሚጠይቅን ምእመን ኦሮሚያ keessatti tajaajilli afaan oromoon nuuf kennamu amanaan yoo jedhe siifin kennamu jechuu hin danda'an. Sababni isaa afaan oromootiin tajaajilli akka isaaniif kennamu kan gonfa'an miti. Jarris deebi'eefin mootummaan dhugaa deeggaruu isaa haguuganii kawaan ummata Oromoo faana jirutti seenessan. Nagaan jiraachuu fi uummanni biyyattii tokkummaa qabaachuun gaarummaan jiraachuuttis kan amanan mootummaan Itoophiyaa gidduu seentummaa araaraa taasisuun qaamota gamlachuu walitti fiduuf yaalan. Qabxiiwwan waliigaltee araaraa gaafsanaa 10 yommuu ta'an kanneen keessaa qabxiiwwan danuun hojiirra osoo hin ooliin hafan jedhu qoreen hundeessitoota Sinodoosii Oromiyaa Abbaan Gabriel. Jaaffaarraa ka'uun isaanii yakkamtoota ta'uu isaanii ibsaachuu. Amantaa akka isaan hin qaban, akka isaan amantaa hin qabne, akka isaan Oromoodhaaf ija jaamsanii akka isaan saba kana jibba mul'isachuu, jibba isaan ka'umsaa qaban Oromoof qaban. Ituu jaalloo Oromoo qabaatan immoo tokkumarraa kaanii hojjetaniitu tokko lama sadii afur shan hojiirra isheerraa muummicha ministeeraanis. Qabxiiwwan waliigalteef dhiyaatan kanneen murteessoo ta'an waan hafaniif qabsoon dhimma eegalameef itti fufuus caqasan. Abboonni keenya ilaalan wajjin muudaman ituu hin jaallatin askeemaa isaanii waaqayyo isaaniif kenne, Kiristoos isaaniif kenne, hangafummaa isaanii, kabaja isaanii, kabaja saba Oromoo kan, kabaja waaqayyo isaaniif kenne kan lafa naqaniitu dhaqanii harka kennan jechuudha. Gaafa isaan harka kennan abboonni 5 yookaan 7 dinnee abda jechuudha. Sababa qabsoo taasifameef galma hin geenye jechuun warraaqsi itti fufee aarsaa hedduunis kaffalame. Qoree Sinodoosii Oromiyaa kan turan barsiisaa Akiliiluu Alamuu bu'aa bahiiwwan turan akkasiin dubbatu. Hacuuccaa mana amantaa kana keessatti ijoolleen Oromoo tajaajiltoonni afaan Oromoo irra gahaa ture hedduutu ture beekamaadha. Sana keessaa baasuudhaaf jecha wantoota hedduudha bu'aa bahii hedduu keessa darbeeti Sinodoosiin Oromiyaa kan dhaabbate. Dhaabbatus garuu hamma barbaachisaa ta'etti dhimmi Sinodoosii Oromiyaa kun haga barbaadamu galma gahuu qabuu sana hin geenye. Sababni isaa yaa'u beekamaadha. Dadhabbii baay'eetu ture. Sana wajjinis wal qabsiisee kaleessa fi dheengadda mana amantaa keenya keessatti afaan Oromootiin tajaajilamuun baay'een isaan ture. Araara taasifameen booda sababa addaa garaan harcaatiin miseensotaa mudatullee hojiiwwan hojjetamaa turan kan hin gufanne ta'us barsiisaa Akiliiluun ni eeru. Har'a garuu bakka baay'eetti gahaa miti hammi ta'e jijjiiramoos fidaa jira mana amantaa kana keessatti. Maaliif afaan ofiitiin afaan Oromootiin tajaajiluun ni danda'ama, tajaajilamuunis ni danda'a. Namoonni baay'een amantoonni baay'een mana kanarraa baqachaa turan har'as sababa afaan Oromootiin manni amantaa kun tajaajila laachaa jirtuuf baay'een isaaniittis gara mana amantaa kana deebi'aa jirudha. Hundeeffama waggaa tokkoffaa Sinodoosii Oromiyaa akkuma kabajameen teessoon Abbaa Phexros yookaan Magarsaa Badhaasaa labsame. Ergasiis hidhaa fi hiraarri abboota irratti taasifamuu fi qaamonni hedduun jibba qaban raawwachaas turaniiru. Sinodoosii Oromiyaa teessoo Magarsaa Badhaasaa yookaan teessoo Phexros kan jennu hundeessine. Egaa asirratti akkuma hundeessineen poolisiin dhufe, poolisiin nu qabe, manni jireenyaa hin diigame, hidhaatti galu dhufee qorumsi garaagaraa hin dhufanii jechuudha. Teessoon Abbaa Phexros yookiin Magarsaa Badhaasaa harcaatiin hundeessitootaa fi abboota mudatullee hojiin hojjetamaa jiraachuu walitti qabaan Sinodoosii Oromiyaa kan ta'an Abbaan Gabriel eeran. Egaa teessoon Magarsaa Badhaasaa, teessoon Phexros amma hojiirra jira jechuudha. Hariiroo uummataa yookaan amantootaa fi Sinodoosii Oromiyaa yoo himan. Manni amantaa goda jiru biyya lallabaarra jiru nu wajjin jira. Garuu paappaasonni jedhamanii kan askeema mataa naqatanii makiinaan kennamanii saba kana balleessuuf deeman humnaan poolisii qabatanii birrii kaffalanii gandara deemanii milishaa qabatanii ijoollee keenya luboota hidhuudhaan ari'uudhaan reebsisuudhaan humnaan kottaa ba'aa jedhanii rakkisaa jiru. Garuu amantoonni wajjin jiru. Gamanumaan kaayyoo Sinodoosii Oromiyaa fi qabsoon warraaqsa amantaa kan eegalame kan itti fufu ta'uu kan himan
Abbaan Gabri'eel gara fuulduraattis Oromoon tokkoomeem aadaa afaan eenyummaa fi ilaalcha isaa kabachiifachuu qabas jechuun dhaamsa dhaamaniiru. Oromoon tokko ta'ee jedhan waan biraan qabu. Oromoon tokko ta'u. Oromoon amantaa waliin qoodin. Oromoon lagaa waliin qoodin. Oromoon sadarkaa waliin qoodin. Barri kun hin darba. Oromoon isa jabaa fakkaate jala lixee wal miidhuu hadhaabu. Inni jabaan bor laafaa ta'a. Inni irra dhaabbate boriin kufa. Inni irra cimaa fakkaatu boriin caba. Bariin jijjiirama. Oromoon tokkummaa haa qabaatu. Aadaasaa, duudhaasaa, amantaasaa, eenyummaasaa qabatee Oromoon bara rakkinaa kun hin darba waan ta'eef Oromoon tokkummaan haa jiraatu. Amantaa Ortodoksiis kan ta'e kan taane saba Oromoo kan ta'e hundumaa bakka jirtetti Waaqayyo sinaa eebbisu. Saba hundumaa Waaqayyo eebbisu. Jiraadhaa galatoomaa Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'u jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya seenessuun kan isin biraan geenye nuti eebbifamtoota barattoota giddugala leenjii gaazexeessummaa Diriimii horaa bulaa Dibanaa.